wanni sirriitti akka waajjira agarsiisuu inni aanaa daawwatu argamneef ayyaanni kun uummata waan inni qabu duudhaa seenaa aadaa Oromoo akkasumas amantaa gadaa sirna gadaa Oromoo kan barsiisu jilli kun jila aanaa daaroo lagu akkasumas addaa agarsiisuu keessatti durfamu jila dagalee arsii haamuutiin kan durfamu akkasumas akka dhaloota ammaa kanatti duudhaa kana barreessine aadaan Oromoo akkuma beekamu duraan dhokatee taa'e hin barreeffamne amma barnoota itti baranne kan barreessine ol baafne jenereeshinii dhufuuf yookaan dhaloota dhufuuf kan dabarsinu ta'a. Akkasumas ayyaanni kun kan bara dabreerraa maaltu adda isa godha jedhame bifa ho'aadhaan shawaa keessa jiddugala gurguddaarraa kan dhufan ta'uu isaati ayyaana kanaaf kun nama gammachiisa. Oromiyaa mararraa jiddugala Oromiyaa mararraa akkasumas biyyoota alaa turanturraa kan dhufan keessummoota gurguddoo akkasumas konkolaataa baay'ee qabatanii kan dhufan haala nama hawwataa nuti galma kana akka inni booda iddoo hawwata turizimii yookaan turistii ta'u taasisuudhaaf kaayyoon keenya akkasumas infraastiraakcharii adda addaa barbaachisu asitti bishaanis ijaarsa adda addaa biqiltuu adda addaa akka nama hawwatu daangaa kana daangessuudhaaf akka karoora keenya keessa galfannee jira jechuudha. Ayyaanni kun kabajamuudha. Hiikaa maalii qaba? Barana immoo yeroo 22 kan dura akkamitti kabajamaa ture? Irreessaan wal qabatee kaa'u akkami maal dhugaadha. Amma irreessaan wanni inni walitti dhufu akkuma uummanni keenya jirutti lafee uummata Oromoo kan darban yaadachiisu ayyaanni kun kan akka ayyaaneffamu jechuudha. Akkasumas ayyaanni abbaa Oromoo ayyaanni warra abbaa Oromoo kun Oromoo gosoota Oromoo kan dhuman yaadachiisu Oromoo barsiisu baga rabbiin waaqni guddaan bacaqii gannarraa gara booqaa birratti nu tarkaanfachiisa jiru. Fulbana 19 waggaarraa asumatti deebinee kabajachuudhaan uummanni Booranaa fi Barreentu asitti argamanii kabajuun kun irreechaan hariiroo guddaa kan qabu ta'uu isaati. Erga tokko asii deemne tokkummaadhaan deemu jechuudha. Irreecha dhufullee irreecha gara Finfinnee fulbana 24 tokkummaa uummata Oromoo agarsiisuudhaaf Finfinneen kan uummata Oromoo ta'uu agarsiisuudhaaf akkasumas Oromoon masara mootummaa seenee qofa osoo hin taane aadaa isaa duudhaa isaa kan kalee ganama badisan asitti deeffachuudhaaf tokkummaadhaan kan deemamu ta'uu isaati irreechatti hiikaa maalii qaba? Fakkeenyaaf sirna gadaa laaffate deebisuudhaaf. Hiikaan aadaa seenaa duudhaa eenyummaa Oromoodhaa bakka deebisuudhaaf jilli kun maal hiikaan inni qabu jilli kun hundumtuu Oromoon akka waliin qoodne amantaan gandaan lagaanis akka waliin qoodne jilli kun sirna gadaati. Oromoon ittiin bulmaan isaa sirna gadaati waan ta'eef calaqqee sirna gadaa of keessaa qaba. Sirna gadaa barsiisa waan ta'eef Oromoon duraan beekaa qaba dhaban qabu wallaalan qabu. Oromoon sirna gadaa isaa gaafa gatu immoo wallaalaa jaarraa 21ffaadha qabsoon Oromoo sun akka duubatti deebisu kan taasise duudhaa sirna gadaa dhabamuu isaati. Maccaanis walitti qabamee ture maccaanis dhabamsiise Oromoon wal qooduu irraa ka'e har'aan booda duudhaan uummata Oromoo ittiin bulmaata waan ta'eef akka uummanni Oromoo kun amantaa waliin qoodne gandaanis waliin qoodne itti bulmaata sirna gadaa kana qabatee deemu kanuma qabannee tarkaanfachiifnaa jechuudha. Ittiin bulmaata sirna gadaa Oromoo namni hundi amma bakka adda addaati walitti dhufeeti kan asitti argamee jiru. Wanni kun tokkummaa Oromootiif hiikaa maalii qaba yookaan gahee maalii qaba? Gaheen inni qabu ibina uummata Oromootiif gaheen inni qabu gama tokkoon gahee tokkummaa agarsiisu. Oromoon jalqaba sirna gadaatiin buluu isaa agarsiisa. Oromoon gadaan bula. Gadaa jechuun gadaa keessa waa hedduutu jira. Falaasama ida'amuutu jira. Tokko ta'uutu jira. Wal jaalachuutu jira. Akkuma sirraa abbaan gadaa reefu nu dabarsaa kana Oromoon tokko taanee qeessifnee waan kan dhaloota dhufu bakka dabarsinu kan jiru agarsiisaa jechuudha. Bu'aa guddaa qabaa jechuudha. Galatoomaa isin illee duraa OBN arras godhustaan kan namatti dhuftan galatoomaa isin jaalannaa arras godhus isin wajjin jirra.